seenaa baandummaa, seenaa ergamuu qabnu. Seenaa ergamuu kan qabu biyya keessatti viidiyoon biyya keessatti ergamaa turte ergamaa biyya alaa kan godhe immoo maqaa Oromootiin Abiyyi jechuudha. Kan Imireetiif ergamaa jiru. Nuti ergamnee hin beeknu, karas taanee hin beeknu, duyda harree hin qabnu kan abbaan fe'umti fe'atu. Gama siyaasaatiin dhukkee taanaan tibbanaa immoo olola fokkotaa obbo Jawaar Mahamaffaan yookaan hayyoonni Oromootii fi warri biyya alaatii nuti hayyooti jechuudhaan wal gahee dhimma biyyattii dhimma nageenya biyyattii irratti haasaatiin jiran kun baandota warra Ijiptii fi Eertiraa fa'aadhaaf ergamu jechuudhaan olola garaagaraa irratti oofamaatiin jira. Kana ilaalchisuudhaan guyyaa kaleessa Afgaa fi Kuush miidiyaa wajjin yookaan haftaamuu wajjin Profeesar Iskeel Gabbisaatiif obbo Jawaar Mahammad dabalatan irratti haftaamuun gaafateetiin ture. Gaafii kana obbo Jawaar Mahammad deebii bareedaadhaa kennuudhaan podiyootu seenaa ergamummaadhaa qaba malee nuti seenaa ergamummaadhaa hin qabnu kana durallee seenaan isaanii beekamaadha. Ammallee taanan kan seenaa ergamuudhaa biyya alaatillee dabalatee fide akka isaan ta'ee dhagaa qabatamatti qaama isaan ergamaa fiitiin jiranii himuudhaan obbo Jawaar Mahamaffaan gaata akkatti lafa kaaniitiin jiranii waan ergamummaa maallaqa fudhatanii janii gartee Ijiptirraa maallaqa safaratan jennaan illee Ijiptirraa maallaqa maal safarannaa miti gana isaanuu safarra jechuudhaan yaada garaagaraa kan dhiyeessaatiin jiran kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Ergama kabiraadhi hojjettuu Masriidhaa Eertiraadhaaf hojjettuu ka jedhu eenyuyyuu karaa kana eenyuyyuu bilchiginnaa dhiisii eenyuyyuu nuunis ta'e warra Oromoo keessa jirru nuunis ta'e warra kaanis himatuudhaatiif hin danda'u. Kan himatuudhaaf hin danda'u. Inni dheengadda Eertiraa waamee Eertiraadhaa wajjin waan beeka biyya sana keessatti hojjete attamitti asuma takkaadhaan galagalee immoo Eertiraan diina seenaati. Diina seena keessaati sababa kanaatii fi Eertiraadhaatti ergama fudhatu kan jedhu kaabinee isaanii keessa kan jiran jiru. Isa namaan jechuudhaati hin danda'u. Maal dhabnee abbaa firiirratti maxxananu. Abii barre kan deemee ashkar warra Imireetii ta'ee akka rabbiinis isaa waaqeffataa ooluuf beekumsa hin qabu. Deeggarsa uummata keessaa hin qabu. Imaammata hin qabu. Lola tootiin qophaa'in itti seene of baraaruudhaaf. Aangoo isaas biyyattii dabarsee kan warra Imireetiin gurgureef beekumsa waan hin qabneef hundeerra dhaabbatu waan hin qabneef ummata isa abdatuu fi ummata isa deeggaru waan hin qabneef ka maxxantuu ta'e. Jawaar maal barbaadee maxxantuu ta'a. Gaafa qeerroo soo taate dhibbatti ofirratti hirkattummaa beekumsa leechalloo dhiiga Oromootiin jijjiirama fida. Arras taanas irratti hirkattummaa uummata biyya keenyaatiin leechalloo beekumsa hayyoota biyya keenyaatiin jijjiirama fidna. Jijjiirama sanis itti abboomne biyya baraarree biyya wal'aanne biyya ceesise. Gaafa biyyi wayyaaneen fe'attu nuti wayyaanee gateetti uummata keenyatirraa buusuudhaaf qabeenya uummata keenyaatiin dhugaa uummata keenyaa qabanne beekumsa hayyoota ati agartu kanuma sirriirra taa'u kanaan kan biraatiin miti. Araba na biratti agarte bara qeerroo moo faranjii na biratti agarte. Kanuma isaan xiqqeessuudha barbaadan. Kanaaf isaan warra beekumsa hin qabne, isaan warra dhugaa hin qabne, isaan warra uummata of biraa hin qabnetu maxxantuu biyya alaati malee nuti maxxantuu biyya alaa waan taa'uuf hin qabnu dhugaa uummata keenyaa qabanne beekumsa rabbi nuu kenne kan barnoota hin gabbifanne kan muuxannoodhaan wayyeeffanne kan arrii itti baafne hara fayyadamneet biyya keenyaa fi saba keenyaa fi tajaajila. Kanaaf idaan nurra hin jiru jechuun wanni namarra nu maxxansu. Siyaasni Itoophiyaa siyaasni afaan qawweetiin ta'uunsaa sirrii miti. Diinayyuu taanaan diinaa wajjinuu taanaan teessee haasa'uudha qabda. Haasofteetii ilaaf ilaameedhaanii xumuruudha qabda. Kun immoo waan al takkaati gootee dhumu miti yeroodhaan garaagarummaan ilaalchaa garaagarummaan siyaasaa waan dhalataa deemuufi qawwee dhiisnee mariidhaan ilaaf ilaameedhaan seera deemutu nurra jiraadha ka jenna. Faayidawwan akkanumaan kijiban malee gaafa siyaasatti ol geenyus jalli nu waliin taanii odoo dubbii Oromoon fixin jedhan gaafa achitti ol geenyu nu balaaleffatu. Gaafa Oromoon qofa ol ga'us hin balaaleffatu. Gaafa Oromoon saba biraa wajjin ol ga'us hin balaaleffatu. Maaliif isaan Oromoos gosaaf gandaan baddaa lagaan qircatti adda qoqqoodanii wal afaan buusanii saamanii ajjeesanii bulchuu barbaadu. Oromoo saba biraa wajjin akkuma agartu ilaalamu
daangaa gama Somaalee waggaa 7 nagaa argate waliin buusanii Oromoo jidduutti sooshaal miidiyaa fayyadamanii walitti naqa walitti waccisiisa Amaara wajjin walitti buusuudhaaf humna ofii ijaaranii yaalii adda addaa godhaa jiran jechuudha. Wanni isaan wacanii wanni isaan lolanii maali? Bakka isaan ibidda itti qabsiisaa jiran kana ibidda san jalaa dhaamsaa jirra ummatoota biraa wajjin marachaa. Bakka isaan ibidda itti qabsiisuudhaaf qophaa'aa jiran bishaan dursinee dura rabne akka ibiddi hin qabanne godhaa jirra jechuudha. Wanni hirriba isaan kutee wachiisaa jiru kana. Dhugaan jirtu tana taatee osoo jirtuu garuu ammallee jarri tun baandummaadhaan Ijiptii fi balaa qalaaf ergamti jettee ola darbaatiin jirti. Oromoos ta'e hayyoonni sabaaf sablammoota biraa irraa ta'an yoo wajjin ta'anii dhimma biyyattii irratti akkamitti nageenyi bu'a jiru irratti yoo ajandaa godhatanii kan mareetan taate bilsiginaadhaaf mataa dhukkubbiidha. Sababaa kanaati kan ola garaagaraa yeroo ammaan kana oofaatiin jiran. Kana dura Oromoon walgeesseeti siyaatilitti mareetti. Yeroo dabre ammoo Waashingtanitti hayyoota sabaaf sablammoota biyyattii irraa ta'an wajjin marii godhanii sanboota onlaayina gubbatti illee haasaa yookaan marii guddaa godhanii marii sana irratti illee ibsa kennanii akkamitti akka nageenyi biyyattii keessatti bu'uu qabu irratti mari'atan santuu bilisiginnaa akka malee halkanii guyyaa isaatiin jira. Bu'aawwan sun buuse ammoo maali kan jedhu qabxiiwwan guyyaa irraan kana marii obbo Jawaar Mohammadii fi Profeesar Isqeel Gabbisaa wajjin haftaamuun taasise kana keessaa kan hin fudhadhe maaltu argame hangammatti Abiy Ahmed maal godhaatiin jira wacci isaanii kunu maal fakkaata waanjoo waan takka qabxii lama kan fudhadheen gurreessin buusaa buleeyyan kiyya dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisan afeerraa keenya. Ammoo hayyoota saboota biroo wajjin ta'anii mari'achuun walitti dhufanii ibsa baasuun waa'ee dhimmaati irratti nu ilaallata jechuun suni gara mootummaatiin yaaddoo guddaa uumee kallattii garaagaraatiin maqaan baay'een itti mogga'aa akka turedha kan argaa turre tibba kana. Maal ture wanti adeemaa ture suni obbo Jawaar sinirraatiin ka'a wanti adeemaa ture suni mataan isaa maalidha inni wantoota ittiin dhufna mootummaan maaliif akkasitti wanti sana itti dhufna. Maal ture wanti isin gaggeessitan suni walumaa galatti hariiroon saboota biroo wajjin yookiin hayyoota saboota biroo wajjin gootan suni maalidha meechirraa ka'a? Erga sirni ammaa kun aangotti ol bahee kaasee tooftaan guddaan isaan ittiin milkaa'an tokko saboota walitti buusuudha. Sabboonummaa Oromootiif qabsoo qeerrootti fayyadamanii aangotti erga ol bahan booda maqaa Itoophiyaatiin uummata Amaaraa qabatanii Oromoo rukutanii warra Tigrees irratti zola banan. Kana kan ittiin milkaa'an keessaa tokko hayyoonni saboota keessaa bahan hoogganoonni siyaasaa saboota kana keessaa bahan waliin mari'achuu dalga waliin mari'achuu akka hin dandeenye tooftaa adda addaatiin fayyadamuun adda jijjiiraa turanii. Dhumarra garuu hunda madeessee hunda dhiitee hunda ciniinee namni biyya san keessa jiru sabni biyya san keessa jiru qaamni hawaasaa biyya san keessa jiru hundinuu dabareedhaan miidhamaa sirna kanaa ta'ee namni hundi sadarkaa amma irra jiru kanatti sirnichaan miidhamuu qofa osoo hin ta'in sirnichi biyyas qabatee saboota hunda ummatoota hundas qabatee baduudhaaf badee balleessuurra akka jiru waan hubateef kana jalaa of baraaruudhaaf biyya ofiitii fi saba ofii ummata ofii balaa kana jalaa baraaruudhaaf waliin mari'achuun ilaafilameedhaan waliin ilaaluun akkaataa sirni kun itti gaggeeffamuu fi sirna kana booda immoo balaan amma jiru kun akka nammaanne akkuma torban dabre gaafa duraaf gaa haasofnu maqaa itti kennee ture Profeesar Isqeel biyya baraaruudhaaf biyya wallaanuudhaaf biyya ceesisuudhaaf gareen tokkos kophaa isaatti injifataa ta'ee bahee biyya ceesisuu akka hin dandeenye uummanni hundinuu hawaasni hundinuu hooggansi hundinuu waliin mari'atee waliin haasaa yoo deeme qofa ka jiru irratti mariin sadarkaa adda addaatti godhamaa ture. Saboota jidduuttis Oromoo qofa osoo hin ta'in saboonni hundumtuu isaan jidduuttis marii godhaa turanii ammoo sadarkaa waloottis sadarkaa adda addaatti godhamaa jira jechuudha. Gaafii lammataa kana gaafii dura kaafsanii waggaa walitti qabne osoo namni itti hin dammaqin osoo ummatoonni biyyattii itti hin dammaqin abii siyaasa biyya sanii borcee nama hunda wal faallaa dugdaa garaa gochuudhaan waggaa dabre kana dirree keessa kophaa isaa taphataa ture jechuudha. Dirree siyaasaa keessa kophaa isaa taphataa ture jechuudha. Amma garuu saboonni fi hayyoonni Oromoos saboonnis waliin haasa'uu waliin falfalachuu odeeffannoo wal jijjiiruu fakkeenya wanni odeeffannoon taa'een kennee dabre sun jijjiiramni fide laafaan ta'e hin taane beeki. Kanaaf shira isaa kanatti baratuudhaan namoonni maal godhee depoliticize godhe Itoophiyaa political discourse ajjeese
amma repoliticize godhuu hin danda'ame jechuudha. Siyaasa namni akka nuuf, siyaasa namni akka jibbu godhe. Maaliif siyaasa daa'imaa waan godheef, tapha ijoollee, tapha dhoqqee keessaa waan godheef namni nuffee, hayyuun nuffee irraa godhee abdii kutatee ture jechuudha. Amma garuu siyaasni siyaasa beekumsa irratti hundaa'e, siyaasa nagaa irratti hundaa'e, siyaasa wal hubannoo irratti hundaa'e, siyaasa dhugaa irratti hundaa'e, siyaasa guyyaa guyyaan deemaa baala danfisaa nyaadhaa jedhurraa gara biyya akkamitti guddata, cabe akkamitti fayya, ummatoota gidduutti yeroo akkamitti jiraachuu qaba kan jedhu siyaasa sammuu fiduudhaan yeroo ammaatti Abiy kan waggoota dabre keessa taphattoota hunda wal nyaachisee kan miila cabsee kan biyyaa baasee siyaasa keessaa baasee ture san kophaa dirree keessa fiigaa ture sun har'a beenchii irra taa'aa jira jechuudha. Beenchii irra taa'ee na argaa jechaa jira torban hin dhufa. Yoo yaadatte waggoota dabre keessatti Abiy maal godhaa ture? Ji'a jatti guyyaa tokko dhufee waan lama irratti haasa'e. Har'a garuu torbanitti yeroo lama sadi yeroo tokko poodkaastiidhaan yeroo tokko miskiina uummataa walitti qabee galma keessatti yeroo kaan wayiwataa jira jechuudha. Argaa jechaa jira jechuudha. Kanaaf siyaasni qoqqooduu, siyaasni uummata wal ficcisiisaa, biyya guddoo uummata guddaa xiqqeessanii suubadalatee godhanii deemuu jalaa badee jira. Keessattuu wanni jalaa dhayame guddaan akkuma reefsu hin jee jalqaba qabsoo Oromootiin aangootti dhufee booda Oromoo ganee maqaa Itoophiyaatiin uummata Amaaraa siyaasa Amaaraa qabatee socho'aa ture. Amma san hunda daangaa san hunda gama boodaa kana immoo waggaa humnoota Amaaraatiin wal lolu Oromootti fiigee siyaasa kaabaaf kibbaa jechuu barbaade. Mariin godhame kun kibbaas of keessaa qaba, kaabaas of keessaa qaba, dhihaas of keessaa qaba, lixas of keessaa qaba. Kanaaf boolliti inni itti seenu hin jirtu jechuudha. Kun game changer siyaasa biyya saniiti. Okay, waan gaariidha egaa kana kallattiidhuma kanaan Profeesar Gama keessatti fida gaafii dhuma tokko waan ta'etti dabalee jechuu kooti. Hariiroo itti amma sababa sablammoota biroo wajjin keessattuu bakka bu'oota siyaasaa ta'anii, hooggantoota siyaasaa ta'anii warreen intellectual jedhaman wajjin Oromoon isin geggeessaa jirtan kuni ergama diinummaa yookiin immoo ergama qaama birootiin kan itti dabalamedha malee lafumaa kaa'amee jarri kun waan kana godhaan jiranii waan jedhudha maqaan maxxanfamee kan deemaa jiru. Gaafiidhuma Jawaariif kaasee irrattis waan dabaltanoo qabaatan itti dabalaati. Walitti dhufeenya kana gidduu qaamni biroo qaamni alaa keessattuu Gibs Eertiraatti, Eertiraan immoo namoota kana ijaartee isinitti fayyadamaa akka jirtutti kaasaa jiru waan ta'eef gama kanarraan gamni ilaalchi keessan maalidha? Wanti duuba kana jiru jiraayii, wanti fagootan jiraayii waan jedhu kan barbaada. Mee gara sanatti tun deemine waan sila Jawaar jedhe lafa qabachiisne yoo biraa dabarru tokkoffaa siyaasni biyya Itoophiyaa keessaa waa'ee siyaasa waan haasofnuu fi siyaasa hojii ijoollee, siyaasa tapha ijoollee gochuu duwwaa osoo hin taane bara bilisiginnaa kana keessa siyaasni waanuma afaan qawwee duwwaa ta'ee ture tokko. Waan hallee walitti haasoftee mari'attee ilaameedhaan wanta furmaata itti laattu hin jiru ture. Hundumtuu qawweedhuma lafuma halletti qawweedha yoo Tigraay wajjin ta'ee yoo Amaaraa wajjin ta'ee Oromoo wajjin ta'ee waliigalteen yoo dhibee walitti dubbachuun hin jiru qawweedhuma fudhatanii itti deemuudha. Siyaasa afaan qawwee kuni lakki afaan qawwee duwwaadhaan hin ta'u, humna duwwaadhaan hin ta'u, hojiinsa hojii hayyootaa ta'uutu irra jira, walitti mari'achuutu irra jira kan jedhu amma sirriitti dhagahamuu jalqabe. Inni lammataa siyaasa dhimma bu'aa dinagdee lafa uummata Oromoo fuudhanii gurguranii dhimma dhuunfaa ittiin gammaduu duwwaa, ittiin nyaachuu, ittiin dhuguu, ittiin bashannanuu duwwaa akka inni ta'u godhe. Inni kunis irratti mul'ataa jira. Maaliif dinagdee biyyichaatu bakka horii akkuma jirtu facaaste hojii siyaasa duwwaa ittiin hojjette. Isa bira darbe hin dhume jechuudha, hin dhume yeroon isaa nama dhuma. Horii maduwwaa facaastee hin dandeessu. Waraana duwwaa waraantee hin dandeessu. Waraanni sunii fi militarizationii san waraannii fi waa'ee dinagdee duwwaa gochuun commercialize gochuun sun mataan isaa walitti gaafa daddabalamu siyaasichuma akka namni jibbu ka godhee ture amma garuu furmaatni siyaachuuf akka jiru agarsiiseera. Inni siyaasa dhimma daa'imaa godhan sun lakki biyyittiin kan ittiin bultu biyyi kan bultuuti kan bulchuu danda'u hayyuudha. Biyyittiin hayyuudhaan bulti, beekumsaan bulti. Malee wal'aanummaatii fi shira maxxatuudhaan nama waliin naquu duwwaadhaanii biyyiin bultu kan jedhu amma innis mul'ateera jechuudha. Kun lafa qabsiisuu maatiin kana jedha.
Amma gara bitti deemna hojjenna wal yaadachiisuu maatu waan kanaan dura dubbannes sirni kun waan amma nuti goone waan godhee homaas hojjechuudhaaf furmaatas fiduudhaaf waan hin dandeenyeef buqqa'uutu irra jira. Buqqisuun isa jalqaba buqqa'ee irraa deemuutu irra jira. Uummanni aangoo siyaasatti deebi'uutu irra jira. Siyaasa keessa uummanni jiraachuutu irra jira. Kanaaf buqqa'uutu irra jira. Waan dorgommii jedhanis dhaabbilee siyaasaa jedhanis uummatas qulqulleessa keessaa baatee moggaatti waan baase anuma duwwaa waan jedhu suni akkasitti kan hin taanee fi buqqa'uutu irra jira. Jijjiiramatu irra jira. Utuu dhiibbaan yeroo irratti godhamu mootummaan kun dhiibbaa sana dhagahee waan nama jedhu dhagahee karaatti hin deebi'a ta'e silaa wayyeebii ture. Amma garuu inni akka hin danda'amne waan agarsiisee fi buqqa'uutu irra jira. Biyyi baay'ee miidhamee waan jireef bayyannachiisuudha barbaachisa. Biyya baraaruun immoo barbaachisa. Baraaruun jechuun sun immoo yeroo baay'ee akka mootummicha baraaruutti dubbatama. Akkas miti waa'ee mootummaa baraaruu miti buqqisamee biyyi baraaramuu irra qaba gaafa jennu namni nagaadhaan jiraachuudhaaf danda'uudhaaf baraaruudha. Ummaticha baraaruudha jechuudha. Biyyattiinis waldiigamsi dhufee rakkoon uummata keessa jiru akka ittiin baay'annetti baraaruun barbaachisaa. Sadaffaan isa kana fuutee immoo bayyannachiistee ceessuu barbaachisaa kanadha kana irratti turre waan akka mana gaafatte ergama tabiraatiif hojjettuu Masriidhaaf Eritiraadhaaf hojjettuu ka jedhu eenyuyyuu karaa kana eenyuyyuu bilchiginnaa dhiisi eenyuyyuu nuunis ta'e warra Oromoo keessa jirru nuunis ta'e warra kaanis himatuudhaaf hin danda'u. Kan himatuudhaaf hin danda'u. Inni dheengadda Eertiraa waamee Eertiraadhaa wajjin waan beeka biyya sana keessatti hojjete attamitti as wala xiqqaadhaan galagalee immoo Eertiraan diina seenaati. Diina seena keessaati sababa kanaatii fi Eertiraarratti ergama fudhatu kan jedhu kaabinee isaanii keessa kan jiran jiru. Isa namatti namaan jechuudhaaf hin danda'u. Warra Oromoo keessa jirru immoo tasa karaa himatamnees hin beeknu ammas hin himatannu. Fedhii uummata keenyaatiif keessa jirra malee baraaramuu uummata kan biraatiifis keessa jirra malee horiidhaan utuu jijjiiramuun hin barbaachisa ta'e silaa jalqaba kan keessatti argatu. Bu'aadhaaf hojjetamu ta'e jalqaba irraati kan bu'aa buufatu ture jechuudha. Kaleessa waan hin godhin har'a ta'uudhaaf hin danda'u. Yoo Masriis ta'e Masriittis dhaqanii kan wallaahi jedhanii himanii qabeenya biyyattii fuudhanii dabarsanii kan itti kennaa kan ture isaanuma akkasuma galagalchanii nama nuun akkasidha isin jechuudhaatiif hin danda'amu. Durittis itti himatamne bilchiginnaa immoo kana irratti nu himatuudhaatiif hin danda'u jechuudha kan jedhe. Tole dansa obbo Jawaar gama keessanittiin deebi'a gaafiidhuma kanaan wal qabatee egaa waan baay'eetu deema asirratti ajandaa garaagaraatu deema sadarkaa namoota gurguddoo biyyattii qabdutti gadi ba'anii waan kanarratti haasaa turan waan ta'eef irra deddeebineetidha kaasa wantoota baay'eetu adeema waan ta'eef jechuudha. Mee ergama qaama birootu duuba jiraa waan jedhu kana sirriitti kaasuun barbaada. Ispeeshaalii maqaan kee yeroo baay'ee waan kanaan wal qabatee Gibsiin namoota ergattee isaaf Gibsiidhaaf dalagaa durillee wayituma mootummaa Ihaadeegillee wanti kun deemaa ture. Ammas jarri kun deebisanii kanumadha kan kaasaa jiran. Ergamni mootummaa biroo qaama sadaffaa duuba jiraayii waan kana duuba maalidha dhaamsi keessatti? Yaadatta Alamaarami birrii jooniyaadhaan Ijipti irraa fudhataa jiru osoo jiru jooniyyaa ufifnee ariine. Kunis otuma waa'ee birrii Gibsii haasa'u birgoonee dhabama isa goona kun baay'ee waan nama yaaddessuu miti. Amma fakkeenya akka fakkeenya kan kaasan gurbaa naam jedhamu kan naam zallagan wajjin mari'atan isatu warra Eertiraa wajjin hariiroo qabaa jedhaniit iddoo waggaa isa arge. Dhugaadha. Naamina warra Eertiraa wajjin hariiroo qabaachaa ture Gimboo Sabaatti ture. Gimboo Sabaatti Eertiraa ture. Gaswaat. Hogganaan Gimboo Sabaatti kan yeroo sana Eertiraa ture eenyu ture? Biraanuu Naggaa ture. Biraanuu Naggaa ministeera barnootaatiin. Kanaaf kuni waan maxxanuu danda'u miti. Nuti yeroo danda'a keessattuu Oromoo keessaa baatee uummata bal'aa hammana gahu, humna guddaa hammana gahu, uummata dhugaa qabu osoo akkamitti maxxantuu taata namarratti. Oromoo irratti akkamitti maxxantuu taata. Maal dhabnee abbaa federaatti maxxannanu. Abii barri kan deemee ashkar warra Imireetii ta'ee akka rabbiitis isaa waaqeffataa ooluuf beekumsa hin qabu. Deeggarsa uummata keessaa hin qabu. Imaammata hin qabu.
lola tootin qophaa'in itti seene of baraaruudhaaf aangoo isaas biyyattii dabarsee kan warra Imireetiin gurgureef beekumsa waan hin qabneef hundeerra dhaabatu waan hin qabneef ummata isa abdatuu fi ummata isa deeggaru waan hin qabneef ka maxxantuu ta'e. Jawaar maal barbaadee maxxantuu ta'a. Gaafa qeerroo yoo taate dhibbaa dhibbatti ofirratti hirkattummaa beekumsa leechalloo dhiiga Oromootiin jijjiirama fide. Arras taanas irratti hirkattummaa uummata biyya keenyaatiin leechalloo beekumsa hayyoota biyya keenyaatiin jijjiirama fidna. Jijjiirama sanis itti abboomne biyya baraarre biyya wal'aanne biyya ceesise. Kana konvikshinii qabna jechuudha. Ifitti amannaa uummata keenyatti amannaa jijjiiramni ergaa biyya alaatiin beekumsa biyya alaatiin qabeenya biyya alaatiin imaammata biyya alaatiin dhufu bu'aan isaa kan biyya alaa ta'a malee kan uummata saniin ta'u. Kan ammoo qabatamaan Abiy irratti agarre. Qabatamaan erga aangootti dhufee keessattuu lola Tigraay waggaa seenu guutuutti maxxantuu waan ta'eef har'a imaammata walabaa kamiyyuu imaammata dinagdee haa taatu, imaammata nageenyaa haa taatu, imaammata siyaasaa ka Itoophiyaa dhiisi. Imaammata siyaasaa Abiy, imaammata dinagdee Abiy, imaammata nageenyaa Abiy kan mataa ofii tolfachuu hin dandeenye. Abu Dhaabii irraa itti bilbilamee ka itaa ba'iseeni jedhamaa jechuudha. Maaliif? Idaa nyaata. Maaliif idaa nyaata? Uummata ofii irratti aangoo qabatee borumtaa isaa uummata ofiitiin. Leenoo poolitiksii konstituensii. Konstituensii isaa garee konstituensii fi ajjeese. Uummata ofii irra gaafa lola seenu achirraa of baraaruudhaaf idaa seenee jechuudha. Harree idaa ta'ee jechuudha. Kanaaf ormi akka feetti isa fe'ama. Anis ta'ee warri wajjin jirru siyaasa irratti hin dhalanne. Gaafa biyyi wayyaaneen fe'attu nuti wayyaanee gateetti uummata keenyatti irraa buusuudhaaf qabeenya uummata keenyatti dhugaa uummata keenyaa qabanne beekumsa hayyoota ati agartu kanuma sirrii irra taa'u kanaan kan biraatiin miti. Araba na biratti agarte bara qeerroo moo faranjii na biratti agarte. Kanuma isaan xiqqeessuudhaaf barbaadan. Baay'ee rakkoon isaanii eessaa dhufe fakkaate. Ijoollee ta'ee barreeffama keelloo fi diimaa warra opiidiyoo tokko ture ijoollee ta'ee probably 15 jiran fakkaate. Hayyoonni gurguddoon madda dhiphummaati. Dureeyyiin gurguddoon madda hiyyummaati. Anti intellectualismiin bara san warri wayyaanii mataa isaan keessatti habaqaale ideoloojii prosperity jedhamu kanaan immoo keessatti guddatee beekumsaa fi hiyyootaaf contempt jibba akka horatan godhe jechuudha. Kanaaf isaan warra beekumsa hin qabne, isaan warra dhugaa hin qabne, isaan warra uummata of biraa hin qabnetu maxxantuu biyya alaati malee nuti maxxantuu biyya alaa waan taatuuf hin qabnu. Dhugaa uummata keenyaa qabanne beekumsa rabbi nuu kenne kan barnootaan gabbifanne kan muuxannoodhaan wayyeeffanne kan arrii itti baafne kana fayyadamneet biyya keenyaa fi saba keenyaa fi tajaajila. Kanaaf idaan nurra hin jiru jechuudha wanni namarra nu maxxansu. Dansa egaa mee dandeebi'a gaafiidhuma kanaan wal qabatee keessattuu waa'ee dhaabbayyaatiin wal qabatee maqaan kee ni ka'a waan ta'eef waa'ee dhaabbayyaatiin wal qabatee akkasuma wantoonni ati kana dura barreessitees dookumentiiwwan jiran tokko qabadheen jiraarraa fi yeroo sanarra maal dhaabbattee barreessite kan jedhudha. Profeesar gama keessan ittiin deebi'a. Namoonni amma ta'anii isaan wajjin mari'achaa jiran kuni Oromoodhuma birattiyyuu warreen biyyummaa Oromiyaa yookiin immoo naannummaa Oromiyaa hin beeknu jedhan magaalaa guddittii Oromootu iyyuu hin beeknu jedhanii waakkatan Oromummaadha akka yakkaatti ilaalanidha. Namoota kana wajjin ta'anii mari'achuun isaanii of tuffachiisuu yookiin immoo of xiqqeessuudha. Carraa Oromoodhaa dabarsanii jara kanaa kennuudha. Waan jedhanidha kaasanii ittiin haasa'amaa ture ittiin badarbe kana. Namoota baay'ee maqaa kaasanii achi keessaa ta'aa turan jechuudha. Viidiyoowwan kanaan dura isaan haasaa turan, intarviiwwan kanaan dura isaan kennaa turan keessaatii fuudhanii wanta santu adeemaa ture. Dhimma waa'ee dantaa Oromoo dhiisanii taa'anii mari'achuuti dhimmi isin tibba darbe godhaa turtan kuni akkamitti ibsitu waan kana? Akkuma sila jedhee yoo nama wajjin
diina yoo ta'e diinaa wajjin teessee mari'atte yoo taate lolatti deemus irra jira qawwee qabatte. Diina yoo ta'e isin jechuudhaan diina yoo taanaan wajjin mari'atte yoo dhugaa qabate dhugaa keetti qabattu anis kan koon qabadhaa jetta. Akkasittiin deemutu irra jira. Siyaasni Itoophiyaa siyaasni afaan qawweetiin ta'uun isaa sirrii miti. Irraatii of baraaruu qabna gaafa jedhamu achirraatii bahuun nurra jira gaafa jedhamu mariidha goona. Mariidhaan hojjennaa jechuudha. Sila jalqaba waan sadan sana keessaati ka deebisaa jirru biyyi kun yoo karaa amma jirtu irra itti deemtee waan nuti siyaasa jedhamu hundumtuu garaagarummaan ilaalchaatii hundumtuu garaagarummaan siyaasa hundumtuu qawweedhaan haa ta'u yoo jedhama ta'e itti fufuun hin danda'amu. Inni garuu wanta inni biyya godhe mul'ateeraa miti. Kanaaf diinayyuu taanaan diinaa wajjinuu taanaan teessee haasa'uudha qabda. Haasofteetii ilaaf ilaameedhaanii xumuruudha qabda. Kun immoo waan al takkaati gootee dhumu miti yeruma yeroodhaan garaagarummaan ilaalchaa garaagarummaan siyaasaa waan dhalataa deemuufi qawwee dhiisnee mariidhaan ilaaf ilaameedhaan seera deemutu nurra jiraadha ka jenna. Kun dhugaasaa dubbatuudhaaf namoota warra afaan Oromoo dhagahuudhaaf Oromoo keessatti waan bahuufi waan jechuu barbaadu. Nuti uummanni Oromoo seenaadhaanis siyaasaanis seeraanis akkas gochuun sabaaf sablammoota haa ta'u diinotas iyyuu haa ta'u wajjin haasa'uudha qabnaadha. Maaliif yoo jette seenaan Oromoo ummata gara biraa moggeessuu irratti of keessa ari'uu irratti of keessa qulqulluu irratti kan hundaa'e miti. Seenaan Oromoo ofitti qabu hammachuu oromsiisuu irratti kan hundaa'e. Seenaa Oromooti kun aadaa Oromooti sirna gadaati. Siyaasni Oromoos siyaasa dhiyoo kana hawaasofne isa yeroo durii yoo dhiibne siyaasni Oromoos adda durummaadha egaa siyaasni sagantaan siyaasaa kan inni bahe dhaaba'uudhaan natti fakkaata. Gaafa waggaa 40-50 dura. Gaafa sana iyyuu taanaan akka namoonni kan biraan diinonni Oromoo afaan nu kaa'anii nullee akka fudhannu godhan miti. Irrumaa gargar baanee sabootaa fi ummatoota kan biraa irraati addaan baanee nuti qulqulloofnee dhaabanna kan jedhu sagantaa sana keessa iyyuu hin jiru ture. Sagantaa sana keessattuu kan jedhu sabootaaf sablammoota naannoo Itoophiyaa keessa jiranii wajjin yoo walii gallee wal qabannee wal qixxummaadhaan jiraachuu dandeenyaa kan jedhudha. Waa'een Oromoo kuni waa'ee hammachuuti malee nuti hangafa lama warra kibba keessa jiru keessaati guddaadha nuti. Seenaas qabna, seeraas qabna, waan Oromoon dhabe hin jiru. Beekumsas qabna, waan Oromoon dhabe hin jiru. Akka sodaattuu ta'uu nurra hin jiru. Gara bal'annee akka guddina keenyaatti adda durummaa agarsiisutu nurra jira. Kanatu siyaasa keenya ture jechuudha duris. Siyaasni keenya kana jira kan Oromoo. Hammachuu, mari'achuu, diina immoo ofitti qabu ergiitii mo'atte booda kuni waan siyaasa Oromoo keessa turedha duriyyuu jechuudhaaf hin jedhe. Ammas immoo taanaan seeraanis yoo naannoo Itoophiyaa keessa jirra ta'e itti buqqaanee baana yoo jenna ta'e Itoophiyaa irraati buqqaanee baanaa irratti fudhatama yoo ta'e inni iyyuu seeraanidha kan inni ta'u. Seeraan deemna malee sagalee uummataatiin deemna malee namatti nuti hin dubbannu jechuudhaan deemuu hin dandeenyu jechuu kooti. Kanaaf seenaadhaanis sagantaadhaanis sagantaa siyaasaatiinis siyaasaanis akkasumas seeraanis kun dirqama keenyadha. Kun immoo of danda'uu keenya of amanuu keenya irraatiiti. Of amanuu danda'uu keenya irraati waan maddudha malee dadhabbii irraati waan maddu miti. Kanarratti waan Oromoon jedhu tokkotu jira. Ishee kana jedheetan irraa dhaaba. Keessoo keenya tun jabeeffatinii hariiroo saboota kan biraatiif uummata kan biraa wajjin maaliif walitti finnaa? Keessoo keenya amma ergi bilchiginnaan dhufeetiitii laaffisaa dhufe malee Oromoon waggaa jaha tures keessoon isaa jabaadha ture. Uummata tokko ta'uusaa, uummata afaan tokko, uummata gadaa tokko, uummata aadaa tokko ta'uusaa beekee siyaasa addunyaan illee itti dinqisiifatan siyaasa qeerroo, qabsoo qeerroo keessatti tokkummaa isaa agarsiisee ture. Amma bilchiginnaa dhufee waan nu diige irratti isa dhiisnee raawwanneeti keessoo keenya sirriidha. Waan bilchiginnaan diige sana waliin deebisuu hojjechuun irra jira immoo ittuma jira. Sabaaf sablammoota kan biraa wajjin hariiroo uumuun barbaachisaa miti kan jedhu garuu Oromoo miti kan jechuun irra jiru. Oromoon
warri siyaasaan akkuma Oromoo galma tokko qabna jedhanii akka hangafatti uummata hangafatti ilaallatanii ofitti qabuu keenya eeggataadha jiru. Warri Oromoodhaa wajjin immoo dorgommii qabanis amma gara Oromootiin yoo amma jijjiirama dhufuudhaaf adeema ta'e waan maqaa keenya maqaa uummata Oromootiin bilchiginnaan hojjete badii bilchiginnaan hojjete sanas kan sirreessuu danda'u Oromoo. Jijjiirama amma jiruudhaaf dhufuudhaa deemu kan deemsisuus Oromoo. Itti gaafatamatu nurra jira siin jechuudhaaf hin jedhu. Itti gaafatama nurra jira akka saba guddaa akka siyaasa bilchina qabutti akka aadaa fi gadaa akkasii nama qabutti kana gochuun dirqama keenyadha. Waan irraa baqannu qabnu waan irraatii of baraarru qabnu yoo of beenna ta'e ofitti amanna ta'e kun gochuun waanuma nurra jirudha kan jedhuun yaada qaba. Tole galatooma Profeesar Jawaar kanuma wal qabatee gaafiin isiniif kaasu egaa siyaasa Oromoodhaa gara birootti dabarsanii kennanii kan jedhu kanarratti akkatti dabaltanii barbaada. Namoota maqaa dhahanii viidiyoo darbe kaasanii waan baay'eetirra haasa'an. Waa'ee Abbaayittiin wal qabsiistanii akkana kaastanii barbaada. Gaafii lama isinii kaasa waan ta'eef jechuudha. Waa'ee Abbaay wal qabatee eebbi hidha guddicha Abbaay amma eebbarra jira waan ta'eef gara eebbatti deemaa jirra waan ta'eef kunis akka milkoofne akkuma duratti jedhee warra kibsii wal qabatee maaliif wal qabatee waan jedhu sanaa fi warroon kana wajjii walii galanii gaafii Oromootis lafa kaa'anii jiru. Ergamni isaanii akka biyyaatti immoo qaban intrastii dhuma biyyaa eeguurra osoo hin taane intrastii biyyoota biroo eeguudhaatti kan ce'anii waan jedhu kaasu waan ta'eef. Dhugaa Oromoo, haqa Oromoo, dantaa Oromoo namatti miti seexanatti himuu dandeenya jechuudha. Seexanatti himuu dandeenya. Kan ammoo hojiidhaan agarsiifne is not theoretical. Hojiidhaan agarsiifne. Saboota biraa wajjin haasa'uu kan jedhu immoo har'a kan eegalle miti. Bara qabsoo sanis ejjennoon kan clear ture. Eeguma jarri kun aangootti dhufe maali bara 2018 irraa kaase Oromoonis injifannee qabate kan akka cimsatuuf. Bara Oromoon aangootti dhufe kun badiin ajjeechaan cunqursaan saamichi sirnoota dabree akkan dhufne expectation hawwiin saboonni biraa Oromoo irraa qaban Oromoon uummata saba gadaati, uummata dhugaati, uummata finnaati. Gadaan dimokiraasii, nagaan sustainable peace, pinni sustainable development. Biyya kanaaf ni dabartii yaadee nu eegaa turan. Uummanni biyya keenyas, uummanni ollaatis, uummanni addunyaatis. Kana gochuudhaaf ammoo Oromoo jidduuttis mariin godhamuu qaba ilaameedhaan. Saboota biraa wajjin mariin godhamuu qaba jennee irra deddeebi'aa turre. Akkas godhaa turre moo turre? On the record. Oromoo keessatti gaaddisa waan jedhamu jaara. Sabaaf sablammoota fakkeenyaa fi ummatoota biyya isaaniitti wal dura dhaabbachaa turan jechuun siyaasni wal dura dhaabbataa turan uummata Amaaraa fi Oromoo jidduutti gaafa qabsoo waan Oromaaraa ijaarree qabsoo gaggeessaa ture. Sanbooda mariin sun garaagarummaa siyaasa seenessa kaleessa irra jiru. Garaagarummaa hawwii fi mul'ata gara fuulduraa jiru irratti walitti dhiphisuudhaaf kan jedhu kan gameessa qabsoo Oromoo bolee joolataatiin hoogganamu anis kan keessa jiru Isqeel kan keessa jiru. Marii qopheessine marii san 2018 hanga 2020 irraa gaggeessaa turretti kan kashal sa'abii ture. Saboota ollaa keenyaa uummata keenyatti wajjin cunqurfamaa turan kan sirni san duraa walitti buuse uummata Somaalee wajjin, uummata Adaarii wajjin, Hararii wajjin, Kibba wajjin marii babal'aa gogoonee uummata keenya keessatti fi uummata biraa wajjin walhubannaan akka uumamu hojii guddaa hojjennee jechuudha. Kanaaf waan irra eegallee miti. Erga ni dhaabee booda dubbiin faannoo kun fincilli naannoo Amaaraa kun osoo hin dhufin qondaalota waraanaa, qondaalota tikaa, qondaalota siyaasaa yeroo adda addaatti arguudhaan dubbiin kun gara wal waraansaatti akka hin deemne marii Oromoo fi Amaaraa eegalamu ministeera nageenyaa isaanii jalatti. Alamuu Simee jira, Binnaal fi jira kan inni jiru. Abiyyi hayyamsiisanii mariin eegalame. Mariin sun hoggaa Oromoo fi Amaarri waliin mari'ate dubbiin tun osoo wal waraansi naannoo Amaaraa kun hin ka'in namni wal fixuu eegalin beeki. Jidduudhaan seenee dhaabee jechuudha. No marii maali? Yoo san immoo walooma jedhee kan sirba tokko jira bara. Waloomni bu'urri siyaasa Oromoo walooma. Biyyi waliin jaarama. Walooma jechuun biyyi waliin jaarama. Manni tokkoyyuu kophaa
Andalam sekali. Andalam na fakkaate kan waan san sirba Andalam. Walooma isa fundamental of Oromo politics. Waloomni bu'uura foundationii gaaxii siyaasa Oromooti jechuudha. Walooma jechuun maali? Waliin malee hin tolan. Mana tokko yoo qabaatte haga fedhe yoo bareede ibiddi yoo jalaa dhaame ollarraa fudhatta. Yoo galaanni si dhufe yoo ibiddi si qabate ollas irraa dhaamsa. Kanaaf Oromoon duris nan cunqurfame nan dhiitame malee ollaa wajjin hin jiraadhu hin jenne ollaa wajjin hin mareedhu hin jenne. Kanaaf wanni godhaa jirru waan Oromoos fayyadu waan saba biraas fayyadu. Baay'ee way akkanumaan kijiban malee gaafa siyaasatti ol geenyus jadi lu waliin taanii odoo dubbii Oromoon fixii jedhan. Gaafa achitti ol geenyu nu balaaleffatu. Gaafa Oromoon qofa ol ga'us hin balaaleffatu. Gaafa Oromoon saba biraa achi wajjin ol ga'us hin balaaleffatu. Maaliif isaan Oromoos gosaaf gandaan baddaa lagaan qircatti adda qoqqoodanii wal afaan buusanii saamanii ajjeesanii bulchuu barbaadu. Oromoo saba biraa wajjin akkuma agartu laalam daangaa gama Somaalee waggaa 7 nagaa argate waliin buusanii Oromoo jidduutti social media fayyadamanii walitti naqa walitti waccisiisa Amaara wajjin walitti buusuudhaaf humna ofii ijaaranii yaalii adda addaa godhaa jiran jechuudha. Wanni isaan wajjanii wanni isaan lolanii maali? Bakka isaan ibidda itti qabsiisaa jiran kana ibidda san jalaa dhaamsaa jirra ummatoota biraa wajjin marachaa. Bakka isaan ibidda itti qabsiisuudhaaf qophaa'aa jiran bishaan dursinee dura rabne akka ibiddi hin qabanne godhaa jirra jechuudha. Beek warri isaan guddisee isaatinnaa ceddu jechaa ture. Dalbiin hojjetu. Tokkoffaa margi magariisni akka hin gogne bishaan obaasaa jirra. Margi gogee yoo jiraate immoo san immoo bishaan irra rabne akka ibiddi san qabanne godhaa jirra jechuudha. Wanni hirriba isaan kutee wachiisaa jiru kana. Kan abbaan wal qabatee eebba abbaay hubachiisuudhaaf. Hidhi kun akkamitti gubata? Kan silaa gubatuu danda'u ijaaramuu isaati. Ijaaramuu isaatiyyuu walakkaa dura. Sani as wanni gubatu hin jiru. Waa'ee seenaa kakaafte waa'ee seenaatiin of jajuus hin barbaadu. Dhimmoota tarii isaan ittiin hamatanii fi ittiin hamatamuu hin dandeenye keessa dhimma kanarratti. Bara mallasu lubbuun jiru bara isarratti qabsaa godhaa turre san keessa waan mootummaan sun hojjete waan wayyaaniin hojjete waan mallas hojjete keessa kan hin deeggare sirna dhimma bu'uura laga hidha guddichaa kanaati. Maaliif uummata Oromootiifis uummata Itoophiyaatiifis hedduu barbaachisaa strategic move waan ture. Kanaaf mallas galata guddaa qaba. Yeroo sanitti yeroo humnoonni meeqa humnoonni maqaa Itoophiyaatiin kakatanii waakkatan mormaa turanitti wanni kun sirriidha mootummaan kanarratti deeggaramee deemuu qaba jedheetiin barreessaa ture. Ammas taanaan kan Ijiptiif karaa bane Abiy barruun biraa jira waggaa 5 dura kan hin barreesse kan gidduu kana ijoolleen sheer godhaa jirtu. Karaan ittiin Ijipt dantaa Itoophiyaa bishaan kanarratti miidhuu dandeessu sadii. Tokko walitti bu'iinsi keessoo Itoophiyaa of jiraatu taate walitti bu'iinsi san hammeessuudha. Lama Itoophiyaa fi biyyoota ollaa walitti buusuudhaan Itoophiyaan leecalloo sii qabdu risoorsii sii qabdu hojii gurguddaa bishaan irratti walilatu hojjechuu osoo hin taane lola irratti akka qisaastu gochuudha. Sadaffaan dippiloomaasii addunyaatiin fayyadamuudhaan Itoophiyaan deeggarsa diinagdee bishaan sii risoorsii bishaan sii akka siin fayyadamne dhorkuudha. Gaswaadha kan kana sadeeninuu Ijiptiif karra bane. Takkaa Itoophiyaan karra ishii akka ammaa Ijiptiif bantee beektu. Akkamiin? Keessoon yoo fudhate Itoophiyaan akka ammaa wal waraansaan daakamtee beektu. Bara Mangistuu Hayilamaariyaam illee hagana daakamtee beektu tokko. Lammaffaa Itoophiyaan seenaa ishii keessatti takkaa olloota ishii kan hundaan bifa kanaan wal loltee beektu. Har'a Somaaliyaadhaan wal faalla, Suudaaniin wal faalla, Eertiraan wal faalla, Jibuutiin wal faalla, Keeniyaa wajjinuu irra gubbaadha. Internationally Itoophiyaan seenaa ishii keessatti bara Mangistuu sanuugaa barri silaa hamaa Itoophiyaa bara Mangistuuti. Barri Haayila Sillaasee barri Mallasaa bara dippiloomaasiidhaan addunyaa irratti Itoophiyaan gahee guddaa qabaachaa turte. Bara Mangistuu sanuu yoo xiqqaate Eastern Bloc kan jennuun Itoophiyaa cinaa dhaabbata. Har'a Itoophiyaan Abiyyiif galanni haa ga'u biyya takkittii qofatu akka kiristinnaa abbaatii ta'ee Abiyyiif dhaabataa jira. Emirates. Total isolation. Biyyoota hunda Ijipt martee keessa kaa'atte. Kan agarree bar gaafa Somaalee wal dura dhaabbatan. Gaafa Somaaliyaan wal dura dhaabbatan, gaafa Hasan Sheekii fi Abiy wal dura dhaabbatan. Raashiyaa, Chaayinaa fi Ameerikaan wal ta'anii Somaaliyaa deeggaran. Maaliif? Diplomatic collapse.
Ankara state biyya turte fuudhee paraaya state jijjiire. Kanaaf ufii balleessee karra sadan Itoophiyaan silaa ofirraa cufuu qabdu. Kan keessoo kan ollaaf kan addunyaa Ijipti bane hoggaa Ijipti kara sadiin kwaasii sadii goolii itti galchitu nuti qofa qabuu barbaadu. Nu kan godhaa jirru maali? Nu kan rivarsi godhuu jirra. Maal godhaa jirra? Keessoon Itoophiyaadha mariif qawween dhaabbate siyaasni Itoophiyaa afaan qawweetirraa gara afaan hayyootaatti gara xarapheezaatti akka dhufu keessoon Itoophiyaa akka cimu nageenya akka dhufu ollaa wajjin walitti gaarreeffannaa walitti dhaabachuu osoo hin taane dantaa qabnu waloodhaan akka tarkaanfachiifnu ejjennoon dippiloomaasii addunyaarra nuti qabnu akka fooyya'uuf kan carraaqaa jiru. Baay'ee wayii tokko siimeen deema. Baruma wayyaanee sana amma Ijiptiin na kassaasu turan. Gaaf tokko harbine bakkaasee Profeesar Isqaayil wajjin Ijipti dhaquudhaa dhayine OMN waggaa wayii tokko kabajuudha. Profeesar Nazira Rabbi gargaaree dura dhaqe. Hogganaan dhaqu qacam godhanii na hidhan. Na tursiisanii diippoortii na godhan. Dhimma kanarratti waan yeroo san barreessaa ture. Akkuma jiruun guruppiin wajjin jiru blaaklistii irra godhanii maaliif waan barreessaa tureef san booda yeroo qabsoo qeerroo san isaa wajjin akka hojjennu dhiibbaa godhaniin dhiibbaa san waan dinne jecha gara suun akka amma biyya jiru. Saaliyaa Saamii dabalatee eerpoortii Kaayirootitti qabamanii jechuudha. Kanaaf seenaa baandummaa seenaa ergamuu hin qabnu. Seenaa ergamuu kan qabu biyya keessatti ofiidoo. Seenaa ergamuu san taatu taate. Seenaa ergamuu ofiidoon biyya keessatti ergamaa turte ergamaa biyya alaa kan godhe immoo maqaa Oromootiin Abiyyi jechuudha. Kan Imireetiif ergamaa jiru. Nuti ergamnee hin beeknu. Ashkaras taanee hin beeknu. Duyda harree hin qabnu kan abbaan fe'utti fe'atu.